Arsenal ifaajee waggoota 22 booda Mikel Arteetaan durfamaa waancaa liigichaa milkeeffate. Maallaqni qofti waancaa akka hin argamsiifne Arteetaan ragaa guddaadha jedhamuun leellifameera. Abbabaa Alamaayyoo. I've been preparing for a few years for this challenge to come. Waggoota darban jijjiirraa taphattootaaf paawundii biliyoona tokko ol baasuun waancaa injifachuuf of ijaaraa ture. Ta'us riqicha laga isaan ceesisuu ijaaranus karaa tafuun abjuu waggaa dheeraa milkeessuu hin dandeenye. Taphattoonni abdii kilabichaa ta'an hedduu kilabiin kun waancaa hin ijaaramne jechuun kilaboota biroo keessatti milkaa'aniiru. Jalqabbii malee xumuran beeku jedhamuun maatii ispoortiin waggootaaf qeeqamaa tureera. Barabaraan barii dorgommichaa yeroo eegalu deeggartoota kilabichaa abdii toruun xumuratti garuu waancaa malee xumura. Milkaa'uuf fiixeerra gahee yeroo murteessaatti qabxii dhabuun sadarkaa lammaffaan xumuruu mallattoo godhateera. Amma garuu sarara diimaa sana cehuun golga haphii isaa fi waancaa gidduu jiru darbuun shaampiyoonii Pirimeer Liigii Ingilandi ta'e. Kilabiin kaaba London Arsenaal Mikel Arteetaan durfamaa abjuu waggaa 22 dhugoomse. It's lift off in North London. Muddee 20 bara 2019 Mikel Arteetaan leenjisaa Arsenaal ta'uun waliigaltee waggaa 3 fi walakkaa mallatteesse. Yeroos karoorri Arsenaal bara 2023 hanga 2027 gidduutti shaampiyoonii Ingilandi ta'uudha. Bara 2020 fi 2021 Arsenaal walitti aansee sadarkaa 8ffaan xumure. Barri dorgommii 2021-22 bara Mikel Arteetaa irratti mormiin itti heddummaatedha. Brentford fi Chelsea qabxii wal fakkaataa goolii 2-0 Manchester Cityin goolii 5-0 taphoota 3 walitti aansee mo'amuun goolii tokkollee son galchiin bara dorgommichaa eegale. Qabxii gadaanaa kanatti kan muufatan deeggartoonni The Gunners Arteetaan gadhiisuu qaba jechuun hadheeffatanii morman. Arteta's got to go. Everything's got to change from top to bottom. The club is just rotten now. It's terrible. It's the worst Arsenal team I've ever seen in my life, ever. Mikel Arteetaan adeemsa kilabichaatti ijaaraa jiru amanuu qabdu jechuun deeggartoonni akka obsan gaafate. Obsaan aannan goromsaa dhugaa akkuma jedhamu obsi kun adeemsa keessaa bu'aa argamsiisuu eegale. Bara 2022 sadarkaa 5ffaan kan xumure Arsenaal baroota taanaan waancaa morkachuu adeeffate. Bara 2023 hanga 2025tti waggoota 3f walitti aansuun sadarkaa lammaffaan xumuruun waancaa waggootaaf hawwaa ture milkeessuu dadhabe. Baroota kanneen yeroo dheeraaf liigicha dursuun xumura irratti waancicha Manchester City fi Liverpooliif dabarsee kenne. Bu'aan karoora yeroo dheeraa fi gadi qabanii hojjechuun Arsenaal bu'aa wayii hedduu booda milkeesse. Taphni liigichaa tokko osoo isaafuu shaampiyoonii bara dorgommii 2025-26 ta'e. Deeggartoonni waggootaaf guyyaa kana hawwii guddaan eegaa turan gammachuun fishiliqan. Taphattoonni kilabichaas shaampiyoonii ta'uu isaaniitti gammachuu isaanii ibsatan. Golee gadhaa hanga sarara fuulduraatti gaheen taphattoonni kilabichaa baatan Arsenaal milkeesse. Keessattuu sararichi isaa Gabriel Magalhaes fi William Saliibaan durfamuu milkaa'ina kanaaf jalqaba irratti hirama. Goleegaan Arsenaal David Rayaan kubbaa goolii ta'uu danda'an hedduu deebisuun kilabichi qabxii hedduu akka argatu gargaare. Pirimeer Liigii Ingilaandiin taphoota 37 keessaa 19 gooliin osoo irratti hin galiin dirreedhaa bahuun goleegaa cimaa liigichaa jedhamuun baroota 3f walitti aansuun badhaafameera. Kubbaa dhaabbate keessattuu rukuttaan roga Arsenaal waggaa 22 booda shaampiyoonii akka ta'uuf gahee guddaa qaba. Pirimeer Liigii Ingilaandiin qofa goolii 18 rukuttaa rogaa irraa kilaboota irratti lakkoofsiisuun gama kanaan taphoota hedduu injifate. Bara darbee taphattoonni Arsenaal kaardii diimaa argachuun Pirimeer Liigii Ingilaandiin sadarkaa tokkoffaadha. Gama kanaan Mikel Arteetaan bara dorgommii kana rakkoo guddaa kilabichaa kana guutumatti fureera. Liigichaan hanga torbee 37ffaatti naamusa gaariin The Gunners sadarkaa jalqabaa irratti argama. Taphattoonni kilabichaa bara kana kaardii diimaa tokkollee hin arganne. Dabalataan rukuttaan peenaalitii osoo irratti hin kennamiin dirreedhaa baheera. Waancicha injifachuuf yeroo dheeraa fudhatus shaampiyoonii ta'uu keenya ijoollee koo waliin argeera kan jedhe taphataan duraanii The Gunners Terry Daniel Henry'n dhaloota kanaaf kabajatu malaaf jedhe. Goleegaan duraanii garee biyyaalessa Ingilaand Paul Robinson kubbaa miilaan maallaqa biiliyoonotaan baasuun qofti gaa kan
isaanii himuun obsuun waancaa milkeessuu akka danda'u Mikel Arteetaan ragaadha jedhe. Nuttis kolfaa turan, nuttis qoosaa turan, amma garuu dabareen kan keenya jedhe Bukaayoo Saakaan. Kana dura nama waa milkeessuu hin dandeenye jedhamaa turre, amma garuu milkeessineera jedhe Lewis Skelly. Amma yeroon kan keessanii shaashambaa jechaa gammadaan yaada leenjisaa duraanii kilabichaa Arsene Wenger. dhimma shaampiyoonummaa Arsenaalii wal qabatuun Arsenaalii waggoota dheeraadhaan booda shaampiyoonii Pirimeer Liigii Ingilaandii ta'uun bu'aa obsaan hojjechuuf tokkummaatii jedhame. Hooggantoonni biyyoota garagaraas injifannoo kilabichaatti miira itti dhagame ibsataniiru. Dabalata qabna. One more step along the rocky road to what they hope will be a first league title in 22 years. Addunyaa waliin qabna tureen amma garuu qoqqoodamteertiin hunduu dhimma dhuunfaan yeroo hidhame tokko tokkoof yaaduun waliif obsuun yeroo dhabame tokkummaaf obsa uumne akka yeroo hunda waliin dhaabbannu kan nu taasisaa jiru amma waa tokko qofaam kubbaa miilaam qabeenya keenya waliin mallattoo tokkummaa fi bohaartii isa qofaam yaada taphataan sarara gidduu garee biyyaalessaa Noorway Morten Thorisby ga'een kubbaan miilaa hariiroof jaalala ummata gidduutti uumuu qabu ilaalchisee dubbateedha. Kilabni kaaba London Arsenal waggaa 22 booda waancaa Pirimeer Liigii Ingilaandii erga injifatee deeggartoonni kilabichaa biyyoota garagaraa erga baga gammadanii fi waa'ee imala Arsenal ilaalchisuun dubbatan torbee kana ijoo dubbii ta'eera. Biyyoota Afrikaa keessaa kilaboota deeggartoota hedduu qaban keessaa tokko kan ta'e The Gunners waancaa liigichaa injifachuuf imala dheeraa itti fudhateen kanaaf ammoo obsaaf kutannoon hooggansi Arsenal leenjisaa kilabichaa Mikel Arteetaaf agarsiise fakkeenya bu'aa obsaan booda argamuuti jedhameera. Bara 2019 Arteetaan Arsenal leenjisaa ta'uun qacaramus yeroo muraasa booda qabxii kilabichaan deeggartoonni mufatan akka hojiirraa kaafamu gaafachaa turan ta'us hooggansi Arsenal ijaarsa kilabichaaf obsaaf deeggarsi akka barbaachisu murteessuun booda bu'aasaa arganiiru. Arsenal erga bara 2003-2004 booda shaampiyoonii Ingilaandii ta'e injifannoo Arsenal booda hooggantoonni Afrikaa biyyoota biroo injifannoo Arsenal tokkummaa wal qabsiisan. Barreessaa olaanaan IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo Arsenal shaampiyoonii Ingilaandii ta'uu isaaf baga gammaddan yoo jedhu gorsaa ministeera muummee Itoophiyaa obbo Gitaachoo Raddaa Arsenal goota jechuun toora miidiyaa hawaasummaa isaa irratti katabe. Pirezidaantiin Ruwaandaa Paul Kaagaameen Arsenal ambaasaaddara Ruwaandaatiin imala dheeraa booda shaampiyoonii Pirimeer Liigii Ingilaandii ta'uun keessa isiniif mala jechuun leelliseera. Kan argaa jirru bu'aa obsaatiin kutannoon hojjechuu karoora ofii irratti cichuutiin kanaaf Arsenal ragaadhaan pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutotu jedhe injifannoo Arsenal bu'aa halkan tokkoon argame miti gatii waggootaaf ijaarame hojii naamusa cimaan hojjechuu murteessummaa olaanaa kutannoof murannoo booda bu'aa argame kun imala koo uummata tajaajiluu fi jireenya dhuunfaa koon wal fakkaatan yaada pirezidaantii itti aanaa duraanii Naajeeriyaa Atiikuu Abubakar ture. Ministeerri muummee Ingilaandii fi deeggaraan Arsenal Keir Starmer shaampiyoonummaa Arsenaliin booda Mikel Arteetaaf deeggartoota kilabichaa baga gammaddan jechuun ni yaadatama. The noise they wanted to hear, Arsenal fans. Aston Villaan Freiburg injifachuun waancaa liigii Awurooppaa fudhate. Tapha waancaa liigii Awurooppaa edaa Tarkiyeetti xumuramiin Aston Villaan goolii 3-0dhaan Freiburg mo'achuun yeroo jalqabaaf shaampiyoonii dorgommichaa ta'e. Yurii Teelmansii fi Imi Buundiyaan boqonnaadhaan dura Morgan Rogers ammoo boqonnaan deebii gooliiwwan injifannoo Aston Villaa galchan. Kilabichi bara 1996 waancaa karabaa Ingilaandii erga injifatee waggaa 30 booda waancaa jalqabaa sadarkaa biyyaatti waggaa 44 booda ammoo waancaa ardiilee Awurooppaa argate. Leenjisaan kilabichaa Unai Emery Sevilla waliin waancaa 3 Villarreal fi Aston Villa waliin ammoo waancaa tokko argachuun waggoota 12 keessatti waancaa dorgommichaa 5 milkeeffate. Kilaboota garagaraa 3 waliin fi akkasuma yeroo 5 waancaa kana injifachuunis leenjisaan isaan gitu hin jiru. Ricardo Jose Mourinho, Carlo Ancelotti fi leenjisaan duraanii AC Milan, Inter Milan fi kan Juventus Giovanni Trapattonitti aanuudhaan yeroo 5 riikardii qooddateera. Aston Villaan dursee hirmaannaa Champions League kilaboota Awurooppaa kan argate yoo ta'u 5ffaadhaan xumurraan kilabni 6ffaadhaan xumure hirmaannaa dorgommichaa kan argatu akka argatuuf carraa bal'iseefiira.
kilamni shaakala garee faallaa basaase adabbiif saaxilame. Coventry City fi Ipswich Town itti aanuudhaan kilaba tokko Premier League Englanditti guddate adda baasuuf kilaboonni 4 sadarkaa lammaffaa hanga 6ffaatti jiran taphoota mo'atanii darbuu ni taphatu. Haaluma kanaan Hull City Millwall waliin Southampton ammoo Middlesbrough waliin qabxii waliigalaan injifachuun tapha xumuraatiif darbanii ture. Ta'us miseensi kilaba Southampton shaakala kilaba kiyyaa basaaseera jechuun Middlesbrough komii dhiyeeffateen. Qabxiin Southampton haqamuudhaan Middlesbrough xumuraaf darbe. Taphni xumuraa sanbata dhufu istaadiyeemii Wembleytti Hull City fi Middlesbrough gidduutti taphatamuuf sagantaanis baheera. Hull City garuu murtee kanatti kan hin quufin yoo ta'u kilabni ani waliin dorgomuuf ture waan adabameef kallattiin hirmaannaa Premier League England argachuun qaba jechuun gaafii dhiyeesseera. Southampton shaakala kilaboota biroos haaluma wal fakkaatu waan basaasaa tureef tapha bara dorgommii dhufu taphaturraa qabxii 4 dabalataan adabameera. Edduun keessan nu barreessitaniirtu Najib Bidiruuti Iluu Abbaaboor irraayi waa'ee Real Madrid wanta haaraa maaltu irraa Jose Mourinho Real Madridtti akka imalu beekameeti kan jiru Magarsaa Moosisaa Iluu Abbaaboor irraayi Manchester Cityin ammayyuu kilaba cimaadha dabalaa Muuseetiin jedhama Gujii Bahaa irraayi isin hordofaan jira maamila keessan ta'uun barbaada waa'ee miidhama Alisson Becker wanti haaraa maaltu irraa Liverpool waan haaraa baaseen qabu miidhama goleegaa kanaa Saabi Waardiitiin jedhama qarsaa irraayi Manchester Cityin baga gammadannaa jedhaanii hojii Mikel Arteetaatiin baay'een gammades jedheera lamaaniifuu gammachuu akka qabuudha kan inni dubbate Khalid Faarisiin jedhama. Iluu Abbaaboor irraa hedduun keessan Iluu Abbaaboor irraa nu barreessaa jirtan Arsenaal waancaa Premier League injifachuutti natti toleera kan inni jedhe.